Anake barsiisuun ijoollummaan dagatamnaan baay'een boodan qabamu ganama gadhiifamnaan maatii miti hawaasa miidha duraan deegamnaan kunoo sadarkaan dhaabbaatu wallaalamnaan kan silaa rabbiin biraa badhaafamu qaddamnaan abbaataa duwwee ta'ee meeqatu abaaramnaan irraa dhalaatee zallamnaan abaaramuun shakkini islaamummaan ifa naannu agarsiisna sidiini akkataane hagarre akkataanu tolfannaa waa wal yaadachiisuudhaaf kaane. Alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciin. Ammaa ba'd, sadarkaa lamaan kana eega fuudhaniin boodad sadarkaa sadaffa'aatiif ka afraffa'aa ka biroo eegalan ammallee tarkaanfiin sadaffaa ka isaan fuudhan amantii tana maqaa balleessu. Saniin booda nama amantii tanaan deemu maqaa balleessan. Amantii maqaa balleessan, amantii matana arrabsan, dharasiin hin qabne irra fa'anii dhugaa isii dhoksanii amantii ma arrabsan akka namni waan arrafame takka jibbuuf. in haadhaa illaa ifkun iftaraahu acaanahu calayhi qawmun aakharuun. kijiba uumeetuma haasawaa nama biratti waliin ijaaree kijiba kana waliin ijaaraa jira jedhan. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. نمت برسيسا وان إني ربي براد أقيمتي جتش ربي تيمتي وما إني أدور دريرا ولك أكابته حاسو مليجدا. إيغسي أمنتي قبر قوتو الربساني هم نتكتكان أمنتي السيناني الربسو السينان حقا دبرتي مالي حقا مالي إني كسي ناسو وري أم كسي السيني وري وايه توحيدا الربساني مال جدا. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وإنما أجب سيسا سيلا واقوم نمنهن دومناك أبو كان توكو قد توكو جسان قفا قبرانا مانجر أيضا وصو هندو منك ينجيسوا ونقودو دبه أولا ندوا بيلتو نبوتي لكم نقبتا قاف هندي كينا تكدي بني تكوالين كجيل ربي توكو قفا قفولين كجيل ميد أمني متي akkasuma taasisuudha hagamma. Eega du'anii booda kaafama jira islaamni hin jedhu. Eega duuteen kaafamtaa tanattu nama baay'ee hamturraa tiksa. Tana balleessuuf maal jedhan? وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. افترى على الله كذبا. أبوك جبدو تكجرا كوان قرم لإيها سوجدا. نبي محمد بانني عليه الصلاة والسلام نما تكجرا كأبو إيغا دوتي بيين سنياتي ديبتي لبون سد ديبتي واسي أو ديفة جد مراتا كنا تكجرا كوان كنا سوجدا. نما dhaloota isarraa waggaa 40 amiin jedhaniin amanama dhugaa dubbataa jedhaniin hundi isaanii ragaa bahaniif deebi'anii waa waggaa 40 faarsan san if kijibsiisan kijibaa jedhan. افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ربي سبحانه وتعالى بفكنان إجا أمنتي الربسني نبيي أمنتي إن ديمو اللي الربسن أولو لبراتكم سنين بودا أولو لقداتك كإرابودا كزمان أما نجرو كان بايي عالم نتقيم بها آجرو فؤتا سمال نما وان رقعا كان را مشكولة قد gaarii jirtu kanarraa nama
mashkuula godhan biizii godhan namni yeroon qaba maaliin biizii godhan waan lubbuun namaa jaalattu saniin biizii godhan meelaala waan ajaa'iba rabbii yeroo filmiin haarenni hunduu bahu ji'a ramadaanaati musalsala guutuu waggaa guutuu hojjetamee yeroo jiini ramadaanaa takka jedhee eegalu musalsala haarawat eegala hunduu musalsalli dullachin deemu ibaadaa rabbi irraa mashkuula nama godhuuf musalsala haarawa amma eegale kana ka ammoo ji'a ramadaanaa wajjin dhumuu jiraatu kana namuu ji'a tokkicha kana daawwadhu hagana fixadhuedha qur'aana irraa mashkuula si godhan ilmi irraa mashkuula si godhan ibaadaa rabbi irraa mashkuula si godhan san qofaa miti gaa sagantaa hagammee televizhiina banii daawwadhu kun bahu kaantu seena kun bahu kaantu seena kana keessaa wanni rabbii kan keessi beeksisaa takka keessa hin jirtu rabbi dhiisii wanni maal addunyaa gubbatu si fayyadaa keessa hin jirtu hikma rabbi filmii kaantu seena kaantu baa kaantu seena filmii guutuu sa'a lama deeme yoo teettee daawwattee irraa kaatu maal irraa fayyadadhe yoo ta'u takka keessaan gartu addunyuma tana akka horii horatan sin barsiisu hatta waan biraa dhiisi kun maarre biizima nama godhu mashkuuluma nama godhu nama rabbirraa mashkuula godhan bal islaama callaa mashkuulan godhani aalama guutuu rabbirraa mashkuula godhan aalama guutuu rabbirraa mashkuula godhan ummanni zamana sanii sume maal hojjete kanaaf namtichi tokko jira nadr ibn alhaarithaa jedhama jibbamaa rabbiin guddaan isa jibbe tokko qureesh gosaan nama mujrima nadr ibn haarithaa jedhama nadr ibn haarithaan kun qureesh olii yaame ummata qureeshaatiin waan jedheen balaa isinii buute gartanii mala maal harkaa qabdan jedheen musiibaa harkaa isin qabdu gartanii jirtanii malli isin qabdan hoo maalii jedheen malli isin qabdan maal jedheen namuu mala dhabe mala dhabdanii isin argaa rakkoon hagana geettu takka asin mudatteen beektu anan mala isinii barbaadaa eegaa jedhe qopheeffatee kiiloomeetirii 1,400 imaltaaye wanama ajibsiisu barra xiiraa dhaqe biyya iraaq biyya fursii zamana san dhaqe maal barate oduu ummata faaris kana barate oduu ummata faaris barate achirraa deebi'e horii hagam ga'utti baase waan kana yeroo hagam geettutti baase lafa hagam dheertuu takka imaltaaye waan ajirii takka keessaan qabne dilii gurguddoo keessa jirtu ammoo garbee keessa sodaadhaa laalasin yeroo tokko tokko bara isii ummannummaan kaafiraaf waan hagana waan akkamii danda'e hojjete taa bara sheexanatu hojjechiisa waan nama ajabsiisaati namni kun nadr ibn alhaarithaan kun imala hagam geettu imala deeme yeroo hagam geettu kenneefi achi ture barate qajeelatti oduu warra zamana dursan barate hagammatti gaa akkasuma amantii rabbii tanarraa nama jallisuuf horii gugurdaatu qophaawa horii gugurdaa qophaawa televizhiin kun akkanatti biizii nama godhuu kanaaf horii gamgeetu qophaawa meediyaan hunduu akkasuma gaa reediyoo jettamoo joornaala jettamoo wanni hunduu akkasuma horii baasanii namuma kana rabbi irraa fageessuuf rabbi guddan nu himu inna alladhiina kafaruu ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون يا رب سبحانه وتعالى. ما آياتك أنا لا سورة الأنفال صدومي جهة والإلهام. إن الذين كفروا وربي في التكفر ينفقون نباسا أموالهم هريساني مالف ليسدوا عن سبيل الله كرا رب الرانما جلسؤوف كرا رب الرانما مكسؤوف قبين في هري في باسا جد ربي فسينفقونها أما اللي باس أجراتا هجر ربا ساجرا نيكا هجر رتي باس آجرا هجر رتي باس أجراتا جد ربي سبحانه وتعالى. دوبه بود مالتاتي ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون إيجاسي شينات تاتي هورين إساني هركابده إسلامنا إسان دورا دابة سن ميد أمود أبدي هاga duraan irra jabaattee aalama mara walgeettee ثم يغلبون injifatamu jiraatanii jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aala. nadriin kun karaa rabbiirraa nama jallisuuf imala hagas geettu san deemee biyyi san dhaqee oduu warra durii barate rustum asfandiyaar kisroota biyyi sani oduu yeroo tokko nama rifachiifte yeroo tokko nama gammachiifte yeroo tokko jaalalaaf waan akkanaaf keessaa qabdu yeroo tokko khiyaanaaf waan akkanaaf keessaa qabdu kana hedduu barate chirraa gad deebi'e. eegasii maal jedhe yeroo rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam bakka takka taa'ee nama wajjin haasa'u bira dhufee inni illeen oduu fiitaana eegala akkuma televizhiinaa jechuu namni ummanni itti yaa'ee oduu koflaa tana daawwata caqasa nama kofalchiisa kofliteetuma biraa deemta deemsalaatii soomiif maalii siin hin jedhu si kofalchiiseetuma si biraa deemu kun televizhiinuma hujii fi maal godhe rasuuluma rabbii faana deemu subhaanallah meelaala ikhwaanii wallahi bar musiibaa gurdoo mee zamana waan yeroo fi fayyaa balleessee faana deema rasuula rabbi karuma haqaa kanarraa nama deebisuuf shayxaanu qureesh jedhama inni shayxaana nuti jisu nadrib alxaarisaan kun bifa saniin amantii islaamarraa mashguula nama godhaa ture. wanni inni hojjetu kun bu'aa gudduu buusuu dadhabte horii haga qabu ammallee gurguree dubra babbareedduu bite gabroota tagannaan xixiqqoo bite sirbaa fi waan akkanaa kana guddoo barsiisee ifi jalaan deema muuziqaa qabanii yoo rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam bakka takkatti nama waliin yaamee waa dubbadhe jedhu moggaasan dhaabate gurmuun isaa tun muuziqaa qooti dubri babbareedduun tun hin taphatti inni ammoo dhaabatee yoo diqqo jedhan hafuura baafachiisee kofalchiisee nama haasawa ummanni achi dachi ciisee oduu isaatii fi sirba isaa kana daawwata subhaanallah subhaanallah. yoo namni tokko amantii islaamaa fudhatee dhagaye itti dhaqee dubra tanaan sirbaadhaan taphachiisaadhaan namtichi kenna nagaan kenninaafi yoo inni achi ilaalu dura dhabanii sirbanitti yoo inni gamana ta'an qullaaf godhanii achi sirbanitti bifa kanaan iimaana keessaa baasa jedhee sirreeffate namtichi kun qureesh illeen tanarratti isa qarqaarte namtichi kan wajjin dhaabatte akkasuma gaa hagammatti aluun akkasuma deemaa jira. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ربي سبحانه وتعالى. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ربي. يوان زمانك هنا ديما آجرا بايسني والمقاق أبداني لالتن
dubbiin hagam takka walikka looftittu namaa mul'ata bifa kanaan rasuula rabbiitiif sahaabaa isa irratti olola oofanii wanni sun hunduu bu'aa tokkollee buusuu dadhabde saniin booda sadarkaa biratti dabran barumsatti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan ee jedhe sadarkaan saniin booda ummanni sun itti dabree rasuula rabbiitiif sahaabaa rakkise maal ta'u wajjiin barna yoo rabbiin guddaan achiin nu eege haga san keessatti wal geennu galatooma jazakumullahu khayran wa ahsana allahu ilaykum wallahu subhanahu wa ta'ala أعلم ناني نملك السي دنيا ديني ركوب اللو والقافة إيافة كم توماني رحمة ما كيسناني نملك السي دنيا ديني ولي قلي دلو تفكي توني رحمة ما كيسناني نملك السي دنيا ديني بريكم كان ولي في عنو ولي نيانو كم توماني رحمة ما كان كيديني نملك هسي دنيا ديني يا ربنا سكرنا كما تشوبي لماني رحمة ما كيسناني نملك هسي دنيا ديني درتكم ما دوني قوة إسلام جبسي قلبي أمة قري ونرد عن فقسي جد أمة إسلام هدوين جريكسي ركوبة قسمات والكوكود والليس شيطان هنزل جني قمدك والقيس يا دسا والتمس قرين قرقر والبافناني رحمة ما كيسناني نملك السي دنيا ديني